bakka dabareesu akkasitti easy godhuu yaala waa wayii kan waa wayii nama rakkeettanii xurima san waggaan bara saniin namaan hin haasa'ina barri dheengaddaa bara biraa barri baranaa bara biraa akkuma bara haarawaa aayidiyaan namaallee haarawa sammuun namaallee haarawa ta'uu qaba haarumsa waa hundaa kun akka wallaalummaa xiyyaati. Naa akkasaniiti ati faa jedhe ofirraa fataa jedhe okee. Okay, wasi gaaffii wayii si dhiyeessuu barbaade. Kanas ziyyaa fi amma baaliyyoo kumbursaa ta'u. Gaaffii wayii si dhiyeessuu barbaade. Maali na gaafadhu? Si gaafadha dammoo ati seeraan na deebista. Ati immoo hin malaxxaxini noormaalii taphadhu an obboleessa keetii naan kolfii naan taphadhu. Waan biraa sitti naasoo ani iyyuu sitti naasoo kanaas dhiyeseera bar maali beektaa? Fedhii giddira dhabbadhu waan ta'eef haaraan sitti naasoo yaa. Akkas bakka. Yaa. Garuu viidiyoo wayii xiqqaa argee በጣም እንደደገመኝ እንጀቱ ማልታት ማልታት እና ከሚሜቲን ያን የሰሞነ kana ofti zortee isin akka achuma isin nama akka isii sa'aznaan argattanii ustanii arrabsitanii malee cabsa nayyaanne balaan boote siyaade obboleettiiti akka obbolummaatti rakkoon qabu wal argina normaal ka kana asii yaadni kamiree walii garuu maal akkuma goonu wallaallee akkuma isin jirtutti kolfisiisnee tabsiisnee akkas goona okay akki goonu akkasi wanni biraan jiru hayyebbo beekaa sedhiisee barra sifaana qaaqumma daraartuun fayyos jala dhufte rakkoodha dhiisati waa'ee akkanaa dhiisati hin taphanna naafati noormaal waliin naasuuf waa'ee biizinasaa fa'aa waa'ee dalagaa fa'aa anamma bahareen jiraami ati Dubaay jirtaami amma Dubaay tana deddeebi'uun faana ulfaata shamara jabduu osoo taati amma waan takka daladdee hiiqaa fa'aa achi naa ergitaan amma ginoo naggaadhi suuqii qabaa meessi argitee ati guyyaas dhufte atillee maaliif akkasitti nama ramta guyyaa sanatti kanas yaaf amma kanas yaaf dhagayi ati waa'ee maramuu sana jalaa maal taatetti arfaat waan kana ilma jalaa Oromoo miti bari afaan Oromoo asuuta malee jaalalaka hindi beektaa bar afaan Oromoo asuuta malee adeemsa kan kee akka hindiiti. Waan isin haasoftan irraa hunda geettu osoo oma feetan jetteeni maa noormaalii hindii ta'uun nama maa hindiin illee rakkoo hin qabu maa akka hindii kasi ta'eef maaliif akka hindii si ta'e maal jette anamma waasii soqee waasii arge akka marafaatoo tokko wayiitu jira kiyyaan tokko kaa fuula fedha na dhageeffadhu waasii gaafadha amma gaafii si gaafadha akka obboleettii xiyyaatti kottume nama gaarii nama si jaaladhuumi itti si haa heerumsiisumee nama wayiitu jira yoo akkas waan jaalalaa kana malee ganama galgala argannu haasa'u nu dhiisuu didde nama wal si barachiisa akkasitti ittiin na yaadadha akkam jettu dhiisi gaayoo jaalala hin taane waa'ee biizinasa haasofneet kolfineet taphannaa naafatti. Okay jaalalaa isaan jiru bara amma gaafsi gaafadha naa deebisi amma fakkeenyaaf erga na wajjin haasa'in kana si tola dammoo annatti hin tolu warra. Akkam gaafii ati nama gaafatu gaafii akkam haya maal si deebisu ree. Erga sitti haasa'in kana jecha guyyaan halkan natti fakkaata. Halkan guyyaa natti fakkaata. Beekaa muudii qabatti bari intana waaw dhugaanuu beekaa muudii qabatti arfaateen milaacidha bar milaacidha waa'een itti na aarsitu bakka jaalala jettee dudubbattu kana na aarsiti malee osoo kolfitee taphattee dalagattee maal jettee araadaadhaati garuu bakka jaalala jettu kanatti wallaahi siiniin haasa'u beektaa. Taniif si naasa'uu jibbaa. Gaaf tokko ati waan naan jette beektaa fiqiriin goggogaan qilqil godhee nama hambisa naan jette jecha kana yoomiin. Qilqil godhee nama hambisa kana kinu qawwee. Wallahi koorogiraama malee hin qophee. Koorogiraama warra dhugoottu.
Fiqiriin goggogaan qirqir godhee nama hambisaa jecha. Akkana si beekaa nuuginu. እና ati jechuun amma silaa fakkeenyaa fi jastiin isaa miti ija dhiqaa. Ofiillee waan isin jedhu nan dhageessu. Kanaaf baga sommanaan illee tiksee. Amiin. Baga siin illee gahe. Yeroon ta'a araaramaati. Afoo allillaa. Afoo hin tulillaa. Afoo hin waliin jenna. Si qaamaachi garagaltare. Afoo hin alillaa. Arafaati. Afoo hin alillaa Ramadaan illee dhufe. Dammoo maal ta'u si cinaa ciisasa. Tana ta'e rakkoon. Afoo hin alillaa. Afoon aanillaa jechaan waliin kaasila. Afoon aanillaa jennee miti. Kiyyaa beestivaalee kunati. Ati akkamitti arafaatiin akkamitti ati narraa qabuu dadhabde koo arafaatteeta. Maaliif beekta kiyyaa? Kiyyaa kanaan hin beektaan Dubaayii wal argee ture. Garuu ati garaa jabaatte garuu akkamitti ani tana nama waggaa 27 sii du'aa ture biyya san dhuftee osoo hin dubbisiin በጣም garaa jabaatte ወላሂ. Beejee waggaa 27 kana muuliin akka battiisin immoo intini jettanii jecha. Jaalalti dandee jechuun qotirii 9 qotirii jana fakkeessite. Arafaat geemii qabdaa fuuldura kanatti. Yaa leenca hin darbitu. Sii darba waa sii darba kinoo geemii qabatteertaami. Profaayilii nama uffadhe malee kiyyaa miti. Darbita leenca. Sii darba moo. Dammoo ani gaaffii si gaafadhu seeraan naa deebise amma fakkeenyaaf akkamiin jiruun sitti toltee ani yoo sitti taasise sitti tolamoo. Wallaahi alhamdulillah natti tolteerti jiruun. Natti toltaa. Natti tolteerti jiruun. Jiruun sanne ayyoo sitti taasisu yeroo na sitti taasisu sitti tolamoo si jibbisiisa. Normaal nan jibbisiisullee waan addaan qabu ምንድነው ኖርማል አተበለይቲቲ ያማረኩ ኦ ኤቭሪ ወኒ ቲቡፊ ጃለቹ ወጭ ቆብዱማሊ ቤታ ማሻአላ ተባረከላ ሰሞን ከስራ በሬቲ አበባ ወይት ለቀቀበቴት መፊዱ ወራብዳ አሪፈዲ ግራም በተለግነ ጀዴ ወለይን ዱፍቴ ጀዴ ዱፉ ደምቲ አመጂ ሙራሳ ፊፍ ኢንሻአላህ apa mak kabate betul lagi yati abdi apa tu gembaya wallahi fadis ya mana yang kau pilih inna ada datin wallahi wajat dijamu miti berkia enzen lagi fadu kasih tim ana fi adi kana wicu ababa wayii qabattee fiidoo waraabta beektaa? Gaaf tokko wayii intarviisii godhanna fakkaata naasa'oleeti moo maal jedhama iyyuu Dubaayin kana keessa jira beektaa? Intarviisii san fiidoo argee jechuudha. Yaa salaa anamma bar duraan kiiloo 90 ture amma kiiloo 50 deebi'ee jechuudha rifaa turraa. Jalatnya lo untuk dasar ya. Ikram. Ayo rumo, oso sinjila coba tani nu fatano goda. Umanne kasi tunin komentator ri. Maftu koi. Lagi fadu kasih ma. Maftu koi kapan somali dofi. Kuli wai kuli deyu. Hah? Kuli beta. Ini bagaimana kayak enggak cukup lagi. Angga intinya nonton kalau bisa. Agar imbale mal jadi aye. Kuli beta. Kuli lebih jelayu. Euro tak. Witi. Jeramiti. Eka.
Wallahi proogiraama lingo na dhaggeeffadhu waa sitti hima amma waa si gaafadha. Proogiraama malee hin kolfin ati Arafaat. Proogiraama malee. Irra galfattu malee hin kolfin dhusteetuma. Waa sitti himoo Proogiraama. jiruun addunyaa tuni argattus gammadtus gadditus dhabtus ittuma fufti beektaa. Really? So anamma yaadni kan kee na jira si yaadii silaa gaafa san si argee natti tolayyuu bultii siin dibu jedhee dhiise beektaa. Mututti maa golfa. Maa bultii waan hin adeegduuf qara maa waan akkasii yaadde. Wallahi irraa na dhukkuba. Ila. Intervii irra dhageetti akkasiin waan jaalallee qabu. Yoo san waa calawu siin jennee garaan siin qabbanoof. Hundi keessaan nama galuuf hin gala beektaa baxaam eddas na jedhe. Ati jechuun singilii miti dabaree miti jette. Of course. Hai. Nama galuuf. Wallahi irraa na dhukkuba. Ati jagnaadhaa bar. Sila harka keetii kanatti godhatanii dalaguu goganii das nama jedhaa bar. Ati jechuun yaa sarara. Wallahi. Hangasiin jira? Sitti xiqqaata. Maaltu sii gala achi bira bakka intervii hin qaba jedhe sanitti. Wallahi irraa na dhukkuba. Fadhii kiyya malee hin qoble. Bakka intervii sanitti baxaamii wanni naa ta'e beektaa. Wallahi ati nama hin taatu. Lees. Bakka intervii. Lees maaf. Intervii ta'e keessaa maaltu natti beektaa dubbiyyee. An dabaree miti maal jettiyyuu dabaree miti singilii miti jette. Of course. Bakka san bichaa qabattee jechaati amma bakka intervii keessa. Yaa ammaas akki jettee. Ammaas akki jettee kasa wanni hundinuu harka rabbii jirti. Meeshaa wal biraatti waliin akkatu jedhanii. Jechuun nama hin taatu. Zaakoo. Natti tole interviin keessan Uummata koomenti. Bakkuma san bichaa laalte bakka dabilii miti singilii miti jette san bichaa laalte ati wanni. Leelaalee jedhiga. Bakka wanni cufa. Bakka intervii san bakka singilii fi dabilii bichaa laalte ati. Yaa natti tole. Zee. Dammoo. Iddoo san bichaa dhageessa. Baasee jedhiga ammoo. Kasa baay'ee natti toleyyuu guyyaan san hedduu na gammachiise. Abshiri. Obboleettiin numa namaa gammaddi. Nama ganaa gammaddi. Oromoo yeroo mammaaktu maal jetti beektaa? Hantuunni haalaa dhufee kamanaa baafatee jedha. Haata. Yaa isinuma wayyaa. Isa si galaa miti. Hantuunni haalaa dhufee kamanaa baafate. Yaa. Ati mammaaksa kana dhiifne baranallee maal jettu? Silaan gaafa as dhufte san qaamaan si argii jechuun. Yaa salaam. Akkati Duubaay kana keessaa ji'a takka teettiin gaafa nan argin. Akka ati as keessaa hin galle si godhuu danda'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Waguman ta'ini maafi. Maasi dabalataa